Bonjour. Akkam. Comment ça va? How are you? Akkam nagaa. My name is Abdurrahman Kesan. An Abdurrahman Kesan jedhama. Jima Paul Abdurrahman Kesan. Today, I'm going to teach you French language with Oromifa. Okay? If you want to learn French language with Afaan Oromo, follow my YouTube channel. And for those who want to learn Afaan Oromo, follow my YouTube channel. Because Afaan Oromo also a great language, especially in East Africa, in Ethiopia, the largest ethnic group spoke. Okay? Afaan Oromifa, Afaan Faransay, Afaan Oromifa, Afaan Ingilifaan, Afaan Ingilifa gara Afaan Oromifaatti, Afaan Faransay gara Afaan Oromifaatti barannaa jechuudha. Kanaafuu akka barachuudhaa deemnu qubee Faransay Afaan Oromifaatiin barannaa jechuudha. Qubee Afaan Faransay baranna. Kanaafuu qubee irraa jalqabna. La alphabet en français. Qubee Faransay jechuudha. La alphabet en français. Okay? Qubee Faransay. The French alphabet. Afaan Ingilifaatiin jechuudha. Amma Afaan Faransayin dubbisa. Dhumarra immoo Afaan Oromifaatiin dubbisa. Warri Oromifa immoo barachuu barbaadu jira waan ta'eef isin yeroo san qabachuu dandeessu jechuudha. Okay, Afaan Faransayin dubbisa. Let me read it in French language. En français. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. This is French pronunciation. Now, let me repeat in Afaan Oromo. Kanama dubbisu Afaan Oromifaatiin dubbisaa jechuun. A, ba, cha, da, e, fa, ga, ha, i, ja, ka, la, ma, na, o, pa, ka, ra, sa, ta, u, va, wa, ta, ya, za. Afaan Oromifaatiin akkana dubbifamaa jechuun. Please repeat it at your home. Irra deebi'aa mana keessanitti yaala. Sana booda mootuyyuu greeting jalqabnaa jechuudha. Nagaa. For today, thank you so much.